Hacaaluu jechuun anaaf akka risaatti ilaalanii risaa jechuun bakka barbaade kan qubatu bakka waan barbaade kan hojjetu akka barbaadetti waan barbaade kan gochuu danda'u kan of haaromsuu jechuudha. Haala yeroo duukaa rakkina Oromoo duukaa siyaasa Oromoo duukaa yeroo yerootti kan of haaromsudha. Risaan seenaa isaa keessatti hin dulloomu gaafa dulloomellee of haaromsa. Kanaafi ani Hacaaluu keessatti Usmaayyoo Muusaa, Hacaaluu keessatti Nuhoo Goobanaa, Hacaaluu keessatti Eebbisaa Addunyaa afaan ilaalaa ture. Hacaaluu dhabne jechuun isaan hunda isaanii dhabne akkasittan yaadadhaani. Hacaaluu jechuun anaaf isaanii jechuudha. Dhalli namaa hin dhalata, hin jiraata, erga jiraate immoo hin du'a jechuudha. Hacaaluunis hin dhalatee garuu guyyaa tokkotu ofiif hin jiraati, sabasaa fi jiraataati kan inni du'e. Egaa jiruu dhala namaa keessatti duuti waanuma jiruu fi inni jireenya isaa keessatti waan hojjechuu qabu hojjetee bakka dhugaa deeme. Kanaaf nuti Oromoonni lafa kanarratti hafne warri seenaa isaa itti fufsiifna jennu ekeraa Hacaaluu Hundeessaa daadhii akka dhuguudhaaf nuti seenaa inni kaa'ee darbe kana kuni isaaf tuqaadha. Seenaa isaa keessatti irra deebi'ee hojjechuu hin danda'u. Seenaa isaatu itti fufee hojjeta kana booda waan ta'eedhaaf Hacaaluun fooniin nu bira hin jiru, garuu Hacaaluun seenaan nu bira jira. Kanaaf seenaa Hacaaluu kana itti fufsiisuudhaaf albeemni Hacaaluu kun kitaabadha jechuudha. Hacaaluu lammaffaadha nuuf. Kanaaf itti fufsiisee namni hundinuu akka seenaatitti mana isaatii keessatti kudhaammatee mana keewwatee dhala isaaf kaa'uu kan qabu. Seenaa kana immoo dabarsee otoo irraan hanqisiin itti fufsiisuu qaba kan jedhuun yaada qabaachuudha. Hacaaluun jecha ittiin ibsamu hin qabu. Gabaabadhumatti Hacaaluu ibsuudhaaf Hacaaluun goota keenya. Goota yeroo hin jedhu akkuma uummanni keenya jedhu uummanni Oromoo goonni umurii hin qabu. Garuu seenaa bara baraan jiraatu qaba. Kanas erga inni nu bira wareegame har'a waggaa tokkoffaasaa yaadannee dabarreerra. Seenaa isaa bara baraan akkanumatti kan itti fufnu ta'a jechuudha. Albeema Hacaaluu isa xumuraa maali mallisaa jedhu kana akkuma ati yeroo darbee amma sagantaa irratti dubbatte kuni uummata keenyaaf sagalee Hacaaluu isa dhumaati isa xumura. Kanaafuu albeema Hacee kana bitachuun Oromoo ta'uu qofti gahaadha. Osoo amantii, osoo ganda hin jedhin, osoo dhiira dhalaan jedhin, beekaa wallaalaa xiqqaa guddaa hin jedhin uummanni Oromoo bitatee akka seenatti Hacaaluu kan itti yaadatu ta'a. Toomisiin jecha Hacaaluu gaanii akka nama tokkootitti akkin itti yaadadhu hundumtuuyyuu lafa naa kaa'ee iddoo beekte innis akkamittiidha ofii isaatii jiraatee anana dhaabee akka nama tokkootitti akkan bara baraan isa yaadadhu na taasiseeti jira jechuudha. Irra darbee immoo Hacaaluun ana qofa miti uummata Oromoo hunda isaayyuu seenaa gootota kaleessaa lafarratti mul'atu miidiyaa irratti nama mul'iseetoo seenaa lafa nuu kaa'ee akka bara baraan isa yaadannu nama nu taasisedha waan ta'eef Hacaaluun akkamittiin isa yaadachuu akkan qabu innuu lafa naa kaa'eera deebii kiyya gabaabaa isadha mataa isaati waan ta'eef jechuudha. Wareegama waggaa tokkoffaa Hacaaluu albama isaa maali mallisaa jedhu wal qabatee isarratti dhaamsina ni qabu uummata Oromoo maraaf Hacaaluu kana booda kan argannu yoo yama waaqaa ta'ee jannata keessatti qofa waan ta'eef albama kana hundumti keenya Oromummaa keenya ofirraa baasnee bitachuudhaan namoota illee karaatti qabsiisuudhaan seenaa bara baraa bitannee mana keenya kaawwannee too dhaggeeffachuudhaan Hacaaluu onnee keenya keessa godhan yaada hin qaba galatu. Akka kootti guyyaa har'aa kana gaafa laalu gadda guddaan natti dhaga'ama. Gaafan jedhu nama jabaa jalqaba irratti Hacaaluudhaan akka nama ilaalutti of ilaala isa ilaala. Kana jechuun nama waan hundumaa beeku ilaaltuun gaafa fuula fiixaan laaltu fuula keessatti agarsiisa. Duubaan gaafa laaltu duuba kee agarsiisa. Cinaacha irraan gaafa laaltu cinaacha keessatti agarsiisa. Sana jechuun iddoo hartiis ta'ee iddoo beektotaas ta'ee hayyuus ta'ee
artistii duwwaas otoo hin taane beekaa hayyuu nama jabaa tokko miti. Akka nama miliyonaatti ilaala Hacaaluu anani. Saniif maan jedhee kana jedhee ittiin ibsuudhaan danda'u lubbuun isaa jannatu jechuun barbaada. An gama mataa kootiin ergaa an uummata Oromoodhaaf albeema isaa maali malli isaa jedhu kan dhaamuudhaaf namni kamiyyuu sagaleen kun sagalee isa dhumaa itti of biraa dhabne kanaadha booddee sagalee Hacaaluu yookaan Hacaaluu kan jedhu lammaffaa arguu waan hin dandeenyeef namoonni hundumtuu bitee wanti birrii amma baatu kun birrii muraasa taatullee seenaa dhaloota kee keessatti dhala keef memorial ta'e dhala kee waan darbu waan ta'e namni hundumtuu bitee mana isaa kaa'atee akka itti fayyadamuun jedhaani dhaamsa kanan barbaada. Irra jireessatti immoo uummanni Oromoodhaa tokkummaan isaa cimee tokko ta'ee wal dhaggeeffatee lagaan biyyaan maal nuti waliin qoodin tokko kan ta'e irree tokkoon dhaabbatee kaayyoo Hacaaluun wareegameef san galma akka inni geessisuun barbaada. Kana jakkuun arguudhaa barbaada. Hacaaluu guyyaa irraa kan asitti argameef yaadannoo Hacaaluudha. Hacaaluu kana itti yaadadhu yoo jiraate gabaabumatti wanti dubbachuu barbaadu waa'ee Hacaaluu yoo jiraate gootummaa isaati. Gootummaan Hacaaluu immoo cal jedhamee kan bakkee keessatti dubbatamu miti. Gootummaan Hacaaluu jechuudha. Sanyii ilmaan dhala namaa Oromoo onnee keessaa aga har'aatti Hacaaluun lubbuudhaan akka waan jirutti akkasittiidhaan kan hin beeku. Ofii koorraa kaasee yoo dubbadhe jechuudha. Seenaan Hacaaluu baay'ee isaa ijoollummaadhaa kaasee wanti dubbatamu baay'een isaa hundumtuu beeka. Garuu wanti an ofii kooti akka ofii kootitti dhuunfaa kootti dubbachuu barbaadu Hacaaluu kana itti yaadadhu yoo jiraate onnee ilmaan Oromoo keessa, onnee qeerroo keessa, laphee qeerroo keessa, qeerroo ilmaan Oromoo guutummaa keessa buufatee aga har'aatti achi keessaa bookkisaa jira Hacaaluun. Lubbuudhaan yoo du'e illee seenaan Hacaaluu onnee ilmaan Oromoo keessa buufatee jira. Akka kanatti hin beeka. Kanatu na kaasee yaadannoo guyyaa har'aa kan akkasitti yaadadhu na taasisee kanadha gabaabumatti. Albeemii xumuraa kana irratti ergaan uummata Oromootiif qabu yoo jiraate maal mallisaa kan jedhu kana gaafan taa'ee yaadu Hacaaluun callisee dubbate jechi isaa dhumaadha. Jechi isaa dhumaa ta'ee dubbatu malee maal mallisaa jechu jedhu kuni itti cimee qabsoo keessa waan jiruuf qabsoon jireenyaa kun itti cimeedha. Maal mallisaa jedhee kana inni dubbate. Maal mallisaa gaafa jedhu kuni ifaadhuma deebiinsaa jechuudha. Maal mallisaa kun callisee dubbate miti Hacaaluun wanta itti dhaga'ame qaba keessa isaatti. Wanta sammuu isaatti dhaga'ame qaba. Waan miidhame qaba. Miidhamni ilmaan Oromoo miidhametu keessa isaatti miidhamni sun dhaga'ame maal mallisaa jedhee jecha xumuraa kana dubbateedha Hacaaluun kan biraa deeme. Kanaaf uummanni Oromoo maal mallisaa albeemii jedhu kana daa'imaa kaasee aga jaarsa maanguddoo guddaatti albeemii kana bitatee yaadannoo godhee mana isaa keessa ol kaa'uu qaba. Yaadannoo godhee ittiin Hacaaluu fuula isaa duratti yeroo hundumaa seenaa isaa fuula isaa dura kaa'ee ilaaluu qaba jedheen Oromoof dhaamsa kana dhaamuu barbaada.